qulqulleessituu bishaanii, tiivistaandii, firiijii akkasuma immoo tuyyuu gatiin isaanii hundi isaa garaagarummaa waan qabaniif akka filannoo fi humna keessaniin bitachuu dandeettanii hordoftoota. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asham harka fuuni Oromoo googuutu jira jirtu siniin jedha. Suuqa tiivistaandii yookiin ammoo meeshaalee TV irra kaa'atan isinii waraabuuf deemaa jira. Hanga xumuraatitti ilaalu ajajadhaa isiniin jedha. Hedduu babbareedaa kan tahee fi akkasuma immoo tuyyuu akkaataan uumamni isaa hundi isaa diizaayiniin garaagaraadha. Kalariileen garaagaraa filannoo keessanii. Tiivistaandiin kun hedduu guddaadha. Gamaa gamanaan akka dulaabaa jechuudha kan qabudha. Namoota saalona yookiin ammoo saalaa guddaa qabuuf barbaachisaa. Gamaa gamanatti haala amma isin asitti argitan kanaan dulaabaa xixiqqoo qabaa, hedduu miidhagaa fi akkasuma mootuyyuu meeshaalee faayaa miidhaginaa akkasuma irra kaachuu dandeettanii irraallee dhiistanii bituu ni dandeettan jechuudha. Kan gamaa gamanaan jiru isa qofa osoo hin tahin hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa sagalee wacaattu jira. Sagalee jalaa cufee irratti kan isinii hidhe inni kunillee akkasuma xiqqaa kan tahe jechuudha. Isa sanii gadi garuu ammootuyyuu dulaaba xixiqqoo gamaa gamanatti diizaayinii babbareedaa. Kanaaf garuu viidiyoo waraabuun meeshaan hedduu waan ta'eef naaf mijataa ta'uu baatu malee hedduu babbareedaa kan ta'ee fi akkasuma mootuyyuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa gatiin isaa garaagarummaa kan qabudha. Meeqarraa eegalee kan jettaniif 18,000 irraa eegalee hanga ammootuyyuu 60-70 illee ni jira jechuudha. Asitti kan argitan kun xaawulaa majliisa yookiin soofaa bira kaayanidha. Namoonni hedduun jechuudha kan wajjin dalagamu san yoo isin jibbisiise yookiin isin dabbaree jedhe isa kanallee bitattanii kaachuu ni dandeettanii. Dhumarratti illee baay'isee kan isin agarsiisu ta'a inshallah. Kanaaf mee namoonni barbaadan hundi keessanuyyuu lakkoofsi bilbilaa duwwaa 978 waatsaappii, teelegiraamaa akkasuma ammootuyyuu waan iimoolleen dhuftanii na dubbisuu ni dandeettanii. Inni kun asitti hedduu miidhagaa kan ta'ee fi bifa saramiikatiin kan uumamedha. Wanni sirriitti isinii ibsuu qabu xaawulaadhaan kunniin bifni yookiin kalarri inni hin jirreen hin jirudha. Isin jiru bifa hedduun kan jirudha. Akkasuma ammootuyyuu tiivistaandilleen kalara adda addaa, kalara saramiikaa, kan mukaatiin garuu ammootu biyya alaatii kan galeedha malee kan biyya keessaatii miti. Akkasuma immoo namni muka firniichara dalagsifachuu barbaadanis ni danda'ama. Diizaayinii feetan gabbuustanii ajajachuu ni dandeettanii. Inni kun asitti yoo manni keessan xiqqaa tahee keessatti ni deebi'a, yoo guddaa tahee ammootuyyuu bal'isuu ni dandeettanii jechuudha. Hedduu baay'ee bareedaa kan tahe akkasuma ammootuyyuu ka televezyiina irra fannisan ufumaan kan ufiitii qabudha. Kanaaf namoonni barbaadan meeshaalee adda addaa kan nagaafattan arabiyyaa majlisii qofa osoo hin tahin wantoota hundaayyuu kan isiniif binnuudha. Waan akka algaa, televezyiina, firiijii fi akkasuma ammootuyyuu meeshaa biraallee jechuudha. Qorii meeshaa aadaa fi ammayyaa hunda isaatuyyuu isiniif kan qopheessinu yookiin isiniif kan binnuudha. Kanaaf namoonni barbaadan hundi keessanuyyuu karaa lakkoofsa kiyya kana fudhattanii waatisaappiin, teelegiraamaan, iimoon na dubbisuu hin dagatina. Viidiyoo taree kan gadi isinii dhiisuuf haalaan namni mijatoo dhabe yookiin xiqqoo biizii ta'e hunda isaatiyyuu haala kan mijoomsuu fi yookiin ammoo ajaja keessan kan guutu. Namoonni ajaja irratti taraa naa obsaa isiniin jedhellee hundi keessan meeshaan keessan isiniif bitamaa jira. Har'as asitti obboleetti xiyyaa kan bitaa fi jirudha. Filannoo keetiin naa filadhu kan jetteedha. Filannoo kiyya qofaan kan biteef waan taheef kan isii bitellee mee dhumarratti ni ilaaltanii ni bareedamuu hin bareedu isiniin jechuu barbaada. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa hedduu isin kabajaa, hedduu isin jaalladha. Hundi keessanuyyuu jechuudha na jajjabeessitanii akkasuma ammootuyyuu wantoota gaarii hojjatta jettanii kan koomantiin naa barreessitan galatoomaa inni isa kana jechuudha. Asitti kan argitanii akkasuma immoo namoonni meeshaa nu keettaa jettan isiniif kennaa, magaazina isiniif kaa'uu dandeenya. Meeshaa barbaadan qofa bitattanii akka isinii kennu hin dagatinaa isiniin jedha. Nu geessitamoo nu keettaa warri jettan hundi keessanuyyuu ni argattanii isiniin jedha. Kanaaf kan asitti argitan kunillee diizaayinii tokkichaan kalara sadiin jira. Kana qofa osoo hin tahin kan biraallee akkasumatti jira isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa hundi keessanuyyuu hanga xumuraatitti ilaaluudhaan firiijilleen akkasuma immoo televezyiinillee gatiin isaa dabalee jira. Haa dabaluu malee garuu bareeda jechuudha akka sharafaatitti. Keessattuu shamarran keenya warroonni
warroonni biyya alaatii galchitan hundi keessan huyyuu jechuudha. Isarra biyya keessatti bitachuutu isinii caala waan ta'eef biyya keessatti bitadhaa biyya keessan keessatti. Sababbiin isaa mootu achi bittanii galchitanii ni dhugaadha. Meeshaaleen tokko tokko meeshaa akka rifeensaa akkasuma mootuyyuu maashina buna tumuu akkasuma mootuyyuu kawaadaa kujuusii adda addaa hedduu kan achi galee bareedaadha. Asin jiru jechuu odoon tahini kan achiitu irra bareedaadha. Sababbiin isaa mootuyyuu hedduu waan aslooma qabuuf malee waan addaatiif miti biyya hin jiru jechuu miti kaasii baay'ee hagas dandeettii waan hin qabneef achiin booda immoo meeshaaleen hundi isaa biyya keessa kan hin jiru kunuu haala ammasitti argitaniin inni kun magaaziina jechuudha. Nama ji'a jaha ol kan kaayamee fi amma kan baafamullee ni jira isiniin jechuu barbaade ni kaayanillee akkasuma ammotuyyuu ni gurguranillee jechuu isiniin barbaade. Itti aansuun ammotuyyuu qulqulleessituu bishaanii akkasuma ammotuyyuu firiijii namoonni nagaafatan hundi isaatuyyuu gatiin dhaabbataa miti. Firiijiin kuma 26 jira 28 jira kuma 30 jira 35 jira 38 jira 40 jira 48 illee 47 illee ni jira. Firiijiin dura kuma 36 ammotuyyuu haga 47 tolsiqee jira. Naggaadeen biyya alaa irraa waan galchituuf doolaarri dabalee jedhanii waan qaraxni wanni hundi itti dabaleef isaanis meeshaa dabalanii jirani. Firiijiin biyya keessaallee akkasuma televiziyoonni biyya keessaallee hundi isaa kan biyya alaa jechuu barbaade. Firiijiin biyya keessa gatiin isaa baay'ee gadi bu'aadha garuu faayidaa waan qabu natti fakkaanne hanga ammaatitti kan biyya alaatii kan binneesiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa televiziyoonni jechuudha fakkeenyaaf namoonni televiziyoona ajajachuu barbaadan hundi keessanuyyuu wal dubbifnee gatii isaa himi warri jettan hundi isaa gatiin garaagarummaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf kanaaf akka barbaadanii fi haga humna barbaadaniin kuma 18 irraa hanga barbaadanii bitan.